hedduus jaaladha. Garuu daash yoo sirratti erge sirraa hin haaraa jetti gaafiin. Ibsaa hedduus jaaladha. Garuu daash bakka duwwaa yoo sirratti erge hedduus sitti haaraa. Maali bakki duwwaa sun? Okay. Okay, yo ini. Yoo inni Numan cari. Cumfene. Ya. Kejibu. Kejibu yoo kijibte sirraa haaraa. Okay, galata. Ibsaa gaafiin siif. Waaritu waan hundarra naaf caalta. Garuu daash malee. Waaritu waan hundarra naaf caalta. Garuu daash malee. Ibsaaf gaafiin. Okay. Waaritu waan hundarra naaf caalta. Dash malee. Dash malee. Okay. Like hedduun si jaaladha. Garuu ummaatiin irra jaaladha. Wow, goos. Okay, gaafiin waaritu sifi ibsaa fi ati naaf waan hunda. Garuu daashan silaa naaf sirreeffattee natti tola. Oh, okay. Yeah. Kuni talaga siya wan. Yo wani raja badu. Jibu kabade sirese amman tana wani ras sirfedu sirfedetin jira. Ammo namni waji jiru wan jirtuuf wan heddu jira. Namni guyyaa du'e wani hundunu dhaabbate beete guyyaa raga wani numa jira. Ya namni wal sirreessa beete namni waji jiru. Ammo amma fin qabu wan takkalle. Tole galata. Waaritu gaafiin gaafiin baay'ee beektaa? Waaritu gaafiin siifi jetti gaafiin. Dhiiraan qeerroo jennee dubartiin qarree yoo jenne dhiira akka dhalaatiin bakka duwwaa jennaan. Oh my goodness. Again. Waan takka guutuu qabdanii bitti guutu. Anu warra gahin dhalaan feeti beete dhiira akka dhalaa goggodachuu saayibummas miti. Gama keenyaan ibsaa nama fedhu warra akkas akkasii antas na jaan garuu ni fedha. Dhalaan maaliif akkasii feeti koo himee naa himaa? Nuti ni jaaladha. Dhalaan ni feeti haa dhalaan barbe hundi. Dhalaan bari yeroo teessu wajji teessi shunkurtii wajji jirtu haa maaliif akkasii jaalatte koo? Maaliif kana? Miti yoo biyya harki seera naa wayya qarree jenneen faa. Geelee faa itti rifi geelee. Okay, galatoom. Gaafiin ammaan tana ibsaaf. Ibsaa dubartii heerumtee baateen harmallaa yoo jenne dhiira fuutee hiiteen bakka duwwaa jenna. Dubartii heerumtee baateen harmallaa yoo jenne dhiira fuutee hiiteen bakka duwwaa jenna. dhiira fuutee hiiteen harmallicha. Okay. Gaafiin danaanis baasa. Okay. Eenyutu irra guddaadha yookiin irra guddaadha? Na dhaluu Bas aan sagalee wajjin naamudha. Sambillee isin akkutti jiru ture naa dhufaa. Sagalee wajjin isa yookiin hijaati. Okay. Eenyutu quraana irra karaa? Ana. Ibsaadha, sorry, ni raanfanne. Yaa naaf Okay. Eenyutu ijoollee irra jaalatu? Nulachuu. Nulachuu jaalanna. Eenyutu irra hinaaf? Waaritu. Oh my God. Isa hinaaf. Seriously, isa hinaaf hawan jaawu. Oh my God. As no kuntu te seriously. Inta sabata. Konta. Keje.
amma ibsaa lama waaritu udah jenna khayri lah. Ada Isa. Okay. Oh my god. Eenyutu dafee irraa Waaritu eenyutu abiyyi deeggaree lamaan keessaa. nulachuun deeggaru. Eenyutu Jawaar irra jaalatu. Ibsa. Eenyutu amantii ofiitiif lubbuu baasa. Nulachuutu. Nulameenu. Sittin daradde. Maashaallah. Waaritu gammakeeti. Okay, ani leeni bakkan itti dhaladhe baddeessatti hin dhaladhe bakkan itti guddadhe Naayiroobiidha. Amma Ameerikaan jiraadha. Maashaallah. Mee waaritu atii fi ibsaan akkamiin wal baruu dandeessan? Waliin dhufeenyi keessan akkamiin? Ibsa like nuti ati himtee jaarsa obboleettii ani so kanuma ya khobo wal beena jaarsa obboleettii ani beeytaani mi farahani fi ibsa wajjin guddatan ijoollee biyyaati ijoollee gandaati then faraan obboleettii jalaa qaba sababa achirraa wal barree yani achirraa wal barree ilillii fi ibsa walitti saahibaa Achinga. Ana akkasumaan beeka. Kaasun booda waatii himagaa. Akkamii akka dhuftee? Ha? Nara keessaa barbaadde aanan gan beeku akkasii. Sun booda kaanii si himaana. Ibsaa itti deebi'a. Okay. Mee waaritu wal bartanii hangam takka turtanii wal fuutan atiif ibsaan? Wal barree? Wallahi torbaanuma takkatti bakka Amuma bas. No, wal barree torbaan lama wal fuune. Torbaan lama? Torbaan lama wal seejaa. Maashaallah. Torbaan itti aanu. Warra janjanaan dhukkee irraa kaasan fakkeenya isinii yaadaan ijoollettu wal baranii torbaanii wal fuudhan. Mee ibsaa gammakeetiin dhufu garaagarummaan eefa niqaa godhatanii fi osoo niqaan godhatin jidduu jiru maali mee? Wallahi gizee niqaa godhatte wanni hundi bakka rahaa agarteemi. Wanni sosodaattu kun hin jiru waan hundaaf biraa qabdaa. Imaanni illeen 50% isii guutama. Yaa jiruun hedduu bareeddu jaartii gizee fuutee warri hin fuudhin illeen hin sodaatin haa fuudhaa isin hin jennaa. Maashaallah. Mee ilmaan meeqa qabdan? Amma ilmaan lama qabna alhamdulillah. Dhiira takkaa fi dhalaa takka ilmaan lama. Maashaallah. Maqaan isaanii eenyu? Ahilii fi Aayaa. Ahilii fi Aayaa. Maashaallah. Rabbi bakkaan isiniif haa ga'u. Mee walitti dhufeenya keessan keessatti wanni isin mudate ni jira gara faamiliis ta'ee gama hawaasaatiin mudannoo qabdanii jirtanii? Wallahi walitti dhufeenya keenya akkamiin beekta abdee gizee dura wal barru akkasii walitti dhufnee bakka amalli keenya wanni hundi waliif nu tahee wal dubbisnee walirraa fixanne akkasii faamilii tiyyattiin himeen akkana aboo michiyoo tana jaaladheetiin jira yoo sappoortiin agootan malee yoo na dura dhaabbattan hin taatu saniifu sappoort mana godhaan jeen bakka wanni adda nu dhaabu hin jiru kana jeetiin bakka murteessee itti hime akkasii faamiliin tiyya hundi sappoortii nu godhanii namu bakka naaf jaalatanii ani gama kiyyaan akkasittiin wanni faamilii tiyyallee lafa jala beeksisee akkasii fu wanni jee isinis akkasumatti itti himte. Wow, maashaallah. Okay, waarituu gaaffiisii fi mee waarituun yeroo abbaa manaa yookiin ibsaa garaa laaffifattu maal jettee yaamtii jetti gaafii?
Hai apa tuh? Kali tuh gak sih. Ani bebiyen jani. Oke. Bebiyete gara lafata. Oke. Waaritu osoo inni fi jaalalti ibsaa jaalattu bifa qabaattee nyaata kan taatu taate nyaata keessaa nyaata kan fakkaatti. Uskunnaa qofa akka jedhaanitu. Itti fufi. Wallahi ani nyaata hundan jaaladha garuu bakka inni ruuza jaalataa ruuza feena wali. Saniifuu ruuza jaalalti san ruuza fakkaattee jechuudha. Okay, galatoom. Ibsaa jaalaltee ati waarituu jaalattu osoo inni fi bifa qabaattee waan dhugan kan taatu ta'ee waan dhugan keessaa maal taate turte? Wallahi waan dhugan keessaa waan bareedaa yaa waan dhugan bakka juuzu magaa maaltu sadiifuu juuza fakkaattee jechuudha. yaa Okay. Waarituu nama sadii haati osoo arke jettee hawwitu. Mee nama sadii nuuf himi. Osoo ni fi nama kana arkee jettee nama hawwitu. Oh, okay. Nama akkam fakkeenyaaf nama faansii nama jaaladhu moo Yaa nama arkuu hawwitu nama fedhe haa ta'u. okay. Namni hawwuu fedhu arkuu fedhu wallahi dhugaa dubbachuuf micoo ilillii sooraniin arkuu fedha takkaffaa lamaffaarratti naman arkuu fedhu lamaffaarratti naman arkuu fedhu ummaa ibsaati. Ummaa ibsaa lama. nama sadii nama takkaan sirraa fi okay. Nama sadii. Yaa bas nama lamaa kan. Okay. Yoo dandeessan xiqqoo moobaayilaa achoo siisaa akka isin lamaanuu seentan kaameraa. Oh, okay. akkana bareedaa jira abdee. Eewwa akka isin lamaanuu seenaa kaameraa naa seenaa. Eewwa okay. Na dhageessanii mi? yaa si dhageenya. Ibsaan jaa gaaffiin ibsaati. Jecha afur jecha waarituun jettee garaa itti laaffifattu nu duratti jeeni garaa laaffifadhu jetti gaaffiin. Jecha takka moo? Jecha afur. yaa waan hin ja'uun wayi haniiti yaa gisee jeen. yoo waa balleessillee dhiifama naa gooti argite. Wallahi saadatti tokko wow. dalamada bareeddu tiyyaa jee giseen ifi qabee. Lava. Bakka ammas beebiyyeen jaanii. Sadii takkaattu seene. Takka maalin siin jaa? Takkaa seene. Bakka waan adda addaati wal yaamna argitee maqaa lubbuyyeen jaan waan adda addaa agartee waan dasisii jiru. Maashaallah. Okay, ibsaa miidhaan ati waarituuf jecha miidhamtee garuu ishitti hin himin yoo faqa baattu ta'ee amma carraa kana itti fayyadamtee himuufi ni dandeessaa itti gaafin. Miidhaa waarituuf jecha miidhamtee garuu ishitti hin himin hanqarraa. Oh, okay. Yaa carraa wanni gaaffii bareedduudha. Yaa argitee gisee yaa namni jaalala keessa gisee jiru jaarsa fi jaartiin tun gisee hunda wajjuma taa'uu fedhanii sa'aatii 24 waluma bira jiraachuu gartee.
Ana mo ganamni khoni baka jirun qaba ilmaan qaba gize gabbee faadan waan adda garte waan hala jiruuti fi waan namni gabbee ga information waan adda kan argatu qabami. Kanuma gabbeetuma faa gize raha gogoree osoo deebi'ee silaadas na jaa. Oh my goodness. Ani sanis dhorkaa duuba. Adoobii osoo ta'in. Oh my god. Mashallah. Waan tu gurres chalo dhageessee No, jirta. maaliitu jirani beektaa bakka kanatti explain goone. Ayyee. Jaartiin amma jaarsi wanni inni yaadu jireenya guddisuu ilmaan kana fuuldura waan akkana yaada nuti hedduu waan kana keessa hin jirru beektee dhalaan. Nuti bakka akka inni turiit nu godhu mana keessa jaalala kabajaa turiituma feena wanni nuti yaadnu irra guddaasanii inni ammoo jireenya yaadaa kana yaada argitee xiqqishoo bakka kanatti kana malee. Kanuma yaa. Malee waan hamtuu miti beeki gaafanii doollee. Akkuma sarsaayii kan keetii hojii takka namaa jigabbaatee rahaa Okay, gaafii itti aantu mee ibsaa gaafii namaasis ibsaa fi ibsaa dhiirti takka fuudhuuf jaa ulaagaa ishii guutuu qabdu maaltu ishii barbaachisaa itti gaafiin. Yaa dhiirti takka fuudhuudhaaf akka na fakkaatutti akka mataa kiyyatti. Yaa tokkoffaa fedhiin si keessaa dhufuu qabdi ni fuudhattee hirkitee murattee akkasii wanni ija'uu qabdaa. Egaa dirqamaan itti osoo wanni dirqamaan itti wanni ija'uu osoo hin taane fedhinnaan gizee si keessaa dhufte fuudhuun qabattee illee murteessuu qabda ifitti himtee. Talammadaa talammadaa ammoo nama sii ta'uu nama gartee gizee fuutu kana umrii ta'e guutuu wajji jiraadhatteeti murteessitee akkasiin nama kanatti seentaami. Nama si gammachiisu nama dassi ja'u nama akka jireenya keetiif ta'uu dura akkasii filatuu qabdu isteetuma nama hin taane osoo hin ta'in. San argannaan bakka har'a biitu irra si gargaara gaabaa takka. Maashaallah. Yeroo takka mee warri koomentii jala jirtan haasawni keenya lamaanuu sirrii deemu jira viidiyoon anan biraa xiqqoo qaqqabee sagalee qofaan na dhufa. Isin biraa sirrii yoo deemu jiraate maal akkoon ga'u? Mee koomentii naaf godhaa yeroo takka. Koomentii irra teessu. Saroo koomentuma keetiin argee. Keetii ilaalu jira. Okay, gaafii namni qabdan immoo mallattoo gaafii sanitti gaafii barbaaddan kaayuu dandeessanii eefan gaafii xiyyeetu mure gaafii teessan nin baasaa. Okay, galatoomaa iyyee. Gaafii teessan bikka mallattoo gaafii san kaayedhaa isiniif hin baasa sagantaa gaafii xiyyeetu mure. Waaritu yeroo hedduu jaarsaaf jaartiin addanii bahan fakkeenyaaf yeroo rakkoon akkam nama mudatteeti bultii namaadhaa diiga. Yeroo rakkoon akkam nama qunnamtee bultiin namaa diigamtime. Gaafii bareedduudha. Jaarsaa jaartiin duraan dursee yaani wanni barbaachisaadha jireenya namaa keessa nama gargaaru akka addaan hin baane rakkoo namaa furu yoo wal lolanii aara baafatanii akka ta'anii feestuu wajji ta'anii jechuu rakkoo jira walitti himanii waan isin sirreessitu waan isarraa jibbitu waan jaarsin illee jaartirraa jibbu. Akkasii wali himanii waan danda'amu hanga sirraa'uu qabutti sirreessanii nama sadaffaa akkan seenne isaanumaa wajjin akka rakkoo isaanii ni furan jeetiin itti amanaa yoo wajjin haasawanii akkasii jechuudha. Galatoom. Gaafii itti aantu mee guyyaa dura walii bilbiltan akkamitti akka wal dubbistan asumatti bilbila gurra qabadhaatii wal dubbisaadhaa jetti gaafeedha. Guyyaa duraanii yaadattaati. Feestaayiimiin aadaa waltee Instagraam irratti Instagraamii wajji haasawinee naaf inni achirra wal barree. Instagraam irratti achiin gaa ililii wajji wal beekanii ililiin guyyaa takka piikchara isaan agarsiistee mucaa takkaa jira ililii wajji hedduu saayiba walitti cimaadhaa gaafiraanis wajjiin wanna ja'anii. Akkasii akkanaa ibsaa mucaa gaarii maal maleetti na faarsitee ani yeroo san gaa isiin ililiin teenya hedduu nama nagayaati ni beektaa nama nagayaa hundaanaaf maraxxii isiin beekte bakka ignooriin godhee caluman jalaa jeeni gaafa kaan ililiin poost na gootee achiin dhufee yaadna godhee natti barreessuu ture na barreessaa ignoorman godhee caliin jalaa jee maal bareedduu
Oromummaa heerumtee maal malaan jira. Ibsaa mistirri beekaa. Ayyee. Allah mistira hanya bejira bakka. Akkasii bakka anis reply boodarra miseejuma saseenee qaqqareetumaan profaayila isaa seenee piksara isaa ililii nan agarsiisnee garuu ana himte waan isaa anillee yeroo saniif gaa nama hin beekne takka nama naa himtu ignoruman godhe ilaaffiseetuman laalee achi profaayila isaa gizee seenuu bakka bas rabbumaa waliin qoodee gaa naman akkanam fedhuutii waan cufaanuu dasna jedhee. Samboota replying godheef tekstii isaatiin deebisee fi. Guyyaa meeqa ignore na gootee tekstittiin godhaan aan deebistuu. Maaltu si dhagaame mee saa akkasitti koomantii ta'e miseejii ta'e ilaaltee ustuu. Bakka abdiin murre gaa arkitee pikcharumaa fi kana laayikii numan goggodhaa fi laayikii jala deemee numan goggodhaa fi samboodarraa ishiinis guyyaa takka naa deddeebiste beektee laayikii naa goote. Bakka taatee jirti jedhuman gammadee. Bakka Instagram kuttee jira asirraa. FaceTime naa godhe asuma irratti kan Instagram video call naa godhe gaafa san hin beeknu video akka itti cufamulleedha. Video man kaasee anilleen achi akkasitti bakka innis isa bira guyyaadha ana bira hin beekne sa'a raawwannaa. Wajjin haasofne akkanatti maal jeegaa ati futee jirtaa hin jeenan illeeni. Mee amma walitti haasaati gaafiin walitti haasaa nu agarsiisadha jetti walitti saniifuu wal dubbisaatii nu agarsiisa daqiiqa takka. Ati gaafa sanitti wal barre moo? Wal bira jirtan saniifuu akka nama wal bira jirre wal dubbisaa wal bira taate. Waaw. Abdee ulfaata gaafa dubbisee namni wal baru wali haaroo akka itti wali godhataa akka No, isanaadina. Takka ulfaatu salphisaati ilaalaa itti fufaa. Nuti hin jirru namni takkaas keessa hin jiru mana kana keessa isin waa qomaa. Isinillee wal bira jirtan. Wow. Sani isaaf hin daree amma. Disan mudisan. Takka isinirraa guddu. Yaa nurraa dabarse. Irraa dabarsee jira. Okay. Gaaffii itti aantu maal jetti seete? Waaritu ibsaan yookiin ibsaan silaa jetti. Gaaffiin ibsaan silaa haraaraa yookiin araada adda addaa waan akka sigaaraa, hashiisha, dhugaatii kan qabaatu ta'e waarituun maal fayyadamtee yookiin akkamitti irraa muruu dandeessi yookiin jaartiin takka jaarsarraa akkamitti araada adda addaa irraa muruu dandeessi jetti gaaffiin. Wow. Gaaffii jabdu na gaafatte. Maal godhuu qabdaa? Okay, wow. Ulfaata garuu. Ana akka kiyyatti bas itti ho'u. Malee. Loluu ni moo? Itti ho'u loluu argitee bas gaa. Yoo maal jeetuma bas akkas. Feeruzaa welkaamsistee baay'ee. Okay, gaafiin itti aantu maal jettee gaafii feeti gaafachuu jaamtee. Wow! Feeruzaa na yaadachistee jirti. Okay, maal? Gisee hunda beektee anaaf isin du'aa godhannaa waan jettu du'aa itti gootii du'aa itti godha dhugaa isii baanti sanii wanni cufti yoo jaarsi si jalate jireenya bultii keessatti rabbuma khasii sirreessuwaan kanatti namanaa. Waan addaa bikkasan buusuu fi qabdaa jiranii waan bakka sanii waan biraa buusuu fi qabdaa jiranii uummanni maan guutuun. Okay. Ibsaa waarituu gaaffiilee gaafadhu jaamtee carraan siif kennamee ibsaa waarituu maal gaafataa jetti gaafiin. Carraan siif kennamee waan barbaadde nu dura gaafadhu. Like gaaffii takka fakkeenyaaf. Gaaffii barbaadde waan si keessaatti waan. Waan takkaan gaafatu. Isin baasuu hanqasuu yookiin ilmoo yoo isin jeetan? No, it's okay.
No gocha angasu. Mere komanti awo warran fuudhi rabbii sinaa jaaru gaa rabbii sinaa jaaru maabshir ni fuudhanii abdee ani fuudhee yoomna yamtaa robilee fuutee jaartii eebbisi gaa duuba posti godhii waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh Nora okay okay itti fufnu yaa gaafii irra jirra yookiin waarituun yoo ati gaafii qabaanne waarituu waan fedhes gaafachuu dandeessi amma ibsaa waan fedhe gaafachuu danda'a gaafii barbaadde yaa gaafii maalin si gaafadha wanta kaanan gaafatiin yaa waan barbaade keessaa si haa gaafatu nu duratti ni deebistaaf jechuu gaafii okay hayyee gaafachuu dandeessa wallahi waan gaafadhu beekan waarituu yoo qabaattees gaafachuu dandeessa yoo inni kadha butee okay itti yaadaayyee xiqqishoo okay akkasuma hara gaafii biroo dabar yuutuuba banattanii argattee gaafii hedduu ulfaata garuu silaan beekee gaafadhee dasna jaa ture silaanaa dhufee gaafadhe ayyee bira hunda mee yuutuuba banattanii turtan maaliif itti hin hojjenne maaliif dhiistanii jetti yaa gaafii bareedduudha ibsaa qoo yeroo takka qarattii si dhaaba ibsaa gaafiin koomantii isaa dhufte akka jaartii biraa naa fayyadtaa jeetii maal jette gaafiin akka jaartii biraa fuudhu waarituun naa fayyadtaa jee gaafadhu oh my god akkana jirna garuu Allah nagayaan jiraachuu barbaadaan yaabo okay kara gaafii bakka YouTube dhaabne itti fufaa yaa YouTube yaa YouTube banannee turre yaa wallahi YouTube beesaa nuti akkuma bakka ittuma gabbaanee rahaa goggodhu harma kanaaf banannee ammas xiqqeeshoo cinqii qaba boo sa'a nuti hedduu biisiidha yaa wallahi bakka YouTube dalaguuni bakka warra dalagu qabna hedduu easy miti waan wanni qaba ammallee biisne garuu nama dalagna yeroo haalli nu mijaayetti ammoo xiqqishoo bakka amma wintaraa Ameerikaa hedduu qabbanaagaa sila akkasitti samara faatee gabbaanee ijoollee hojii biloogii maal goonaa amma waan qabbanateef mana keessatti wanni akkasitti illee dalaynu qabnu xiqqishoo biizii taane ammoo akka ajaa'ibatti wallaahi ni dalaynaa ammas hedduu das nu jee namni hedduu sappoortii dila takka akka nuti yaanne olitti namni nu qeebalee asirratti galatoonfachuu feenaa hundi keessan galatoomaa oree view nu kanittan subscribe nu gootan like nu gootan hedduu takka galatoomaadha yaa hedduu isin jaalannaa isin bohaarsinaa inshallah hanga danda'ametti walitti deebina malee hundi isin gaafiin itti aantu hiikaan jaalalaa maalii jetti gaafiin hiikaa jaalalaa isin lamaan keessaa hafeetan nu himaa yoo feetan wal mari'adhaa nu himaa hiikaan jaalalaa maali okay wajji hanga dandeenyu wajji isin himna okay yaa hiikaa jaalalaa jechuun bakka gammachuu jechuun walumaa gala gammachuu walumaa gala gammachuu nagaya argitee yaa gammachuu fi nagaya akkuma bas gammachuu keessanii walirra isinii jira bakka argitee yoon ani isa gammachuu qabaadde inni ni gammada akkasuma yoo inni gammachuu qabaatee anis ni gammada nageeyuma bas jaalalti nageeyuma fi gammachuu akkasuma jaalalti jiraannaan gammachuu ni jirti jechuu gabaabumatti fi gammachuu jaalalti jiraannaan yaa
Tole gaafiileen itti aantu tuni qubaan agarsiisi jetti. Afaan dubbachuun hin jiru. Eenyutu waan akkanaa godhe eenyu waan akkanaa godhe yoo ni kajoo jee qubaan qofa wal agarsiistan okay? Hayyee. Isin galeemi gaafiiwaatii yoonii fi akkana ta'e quba ishiitti laattaa amma ishii sillaatti afaan dubbachuun hin jiru. Okay. Gaafiin duraadhaa eegalu. Ana bira kaameraan keessan laakiin bijjuu jira maal akka ta'e hin beeku. Oh, yoo dandeesse baasteen nu deebistare. Tole baasee isin deebisaa yeroo takka. Okay. Jaalwaaritu meeshaa jirti. Akka isin ergee jira. No, an arguun fadagaa yeroo san. Okay, sirriin mul'atanii sirriin mul'atanii jira warri manaa. Warrummaa manaa agarraa rakkoon qabu. Itti fufu? Okay, gaafiin duraa eenyutu nyaata irra nyaataa jetti. Okay. Eenyutu dura irri baqaa? Raanaa fi inni mana keessatti anaa sirra nyaataan jaaniin inni isaati anaa sirra nyaataan. Okay. Eenyutu dura irri baqaa? Isaatu haa. Eenyutu dura surprise godhe? Okay. Eenyutu irra guddaadha yookiin irra guddaadha? Na dhaluu Bas aan sagalee wajjin daawudha. Sababni isin darbutti jiru ture naa dhufa. Sagalee wajjin isa yookiin ishii jaati. Okay. Eenyutu quraana irra qaraa? Ana. Ibsaadha, sorry, ni raanfanne. Yaa naaf. Okay. Eenyutu ijoollee irra jaalatu? Nulachuu. Nulachuun jaalannaa. Eenyutu irra hinaaf? Waaritu. Oh my God. Isaa hinaaf. Seriously, isaa hinaaf waan jaalu. Oh my God. As no kuntute seriously. You can sabata. Amma ibsaa lama waaritu iddoo jirna irra hinaaf. Ada Isa. Okay. Oh my God. Eenyutu dafee irra aara? Waaritu. Eenyutu abiyyi deeggare isin lamaan keessaa? Nulachuun deeggaru. Eenyutu joori irra jaalatu? Ibsaa. Eenyutu amantii ofiitiif lubbuu baasa? Nulachuun. Nulameenu. Eenyutu sabboonummaa irra qaba? Ana. Eenyutu diin irra barate? Wala diin dilas maraamti garuu xiqqishoo yaa. Nulachuutu. Yaa. Eenyutu irra boona? Hin qabnu.